Ashama harka fuunee maatii kaasu shoo nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtu nuti nagaa jirra galanni waaqaaf haa ta'u isinis akka nagaa taata waaqayyo irraa abdii qabna akkam nuuf jirtu nuti jirra galata waaqaa yaarras immoo viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra egaa jalqaba hordoftoota amantaa kiristaanaa warri taatan hunduma keessanuu baga siniinkee guyyaa abbaa keenya Fayyisaa Addunyaa Teeruu Madaalamii baga geessanii siniin jechuun jaaladha. Guyyaarra madaalamii kan waggaatti baga geessanii aneef kaasunis kinoo baabayee wajjin deemnee baabaa keenya wajjin deemnee reefu magaalaa kootta bunni dafee jira waan hundumtuu qophaa'ee jira koottaa nyaannu buna yaa'unnu siniin jira. Innaa Sanara kana fi akkam jirtu simbiratti ayyaana maal fakkaata warra biyya keessaa qaamaan deemtan warra biyya ambaartan immoo sinis amma waaqayyo jedhe waaqayyo siniif haa kennu siniin jira. Egaa kanatti aanee immoo bal'axuunarra maal qabattee oftee jechuu keessaan inni ol akkuma beekamu gaasamoona kana miidiyaa irratti waan deemaa jiru argaa jirtanii hundi keessanuu. Egaa kaleessallee viidiyoo jedheen jira waa'ee ganni ooruu irratti egaa ganniin akkuma beekamu ammas mana yaalaa jirti amma gara akka information kalee jedhamutti gara biyyaatti galuu fi egaa hukumni ishii guddaa waan ta'eef chaarjarii ta'uu fi ishiin paaspoortiin qabdu jedhamee jira. Egaa waaqayyo ganni obboleettii keenya si haa fayyisu. Waaqayyo cinaa kee haa goru inni giddiin qabu sooshiin biyyattuun gali fayyisee achittuyyu hojii ishiitti deebi'uu dandeessi. Egaa waan hundumaa caala immoo fayyaatu caala fayyaa waaqayyo si haa fayyisiin jenna. Akkasumas egaa obboleettii keenya Tigee jechuudha. Tigee iluu hin beektanii hiriyyuma ishiitu. Tigeenis dhukkubsattee jirti. Egaa jarana ani kaleessa yoon argu mataanti akka huna jette. Maaliif ijoollee tana sila maaltu akkana godhe Tigeen illee laayivii irra jirtu egaa gara tiktookitiin osoo laayivii irratti jirtu kubsattee baay'ee kubsatteerti ishiinis dhukkuba cimaa keessatti jedhamee jira. Egaa maal wayyaare sila ijoollee keenya maaltu waan nyaachisanii qoricha nyaachisanii Tigee ganni kanuma ganni nyaachisan Tigees nyaachisuun oolan kaa ingidi hin beekamu jarri hiriyaa turanii. Egaa gizma tokko immoo rifaatus ta'uu danda'an beekamu Tigeenis qabamtee jirti waaqayyoon haa maaru hundumaa waaqayyo haa maaru maaliif nagaan baasee biyya ofiitti dhukkubsatanii dhukkubsannee yookiin immoo kan du'een jedhamu biyya ofiitti bu'anii tawwaalu warra ofii as qabanii achi qabanii kan dhukkubsates as taamamatu kan biyya ormaa kun yoo dhukkubsatillee osoo yaalamee yaaliin jedhamu cinqatiin iyyuu dhibee tokko jechuudha. Biyya ofiitti osoo ta'e afaan kee dubbata biyya ormaatitti afaan ormaati wanni jedhanii ajajatan qorichuu iyyuu kanaa je kana wanti sin jessa hunduu afaan sanuun beekan jechuudha. Kan akka naannoo ganni fakkeenyaaf Joordaan hojjettee afaan Dubaayitti Joordaan xiqqoo liyyinatti qabna fakkaate garuu beekullee Arabni xiqqoo je akkuma kennu Beeruutii fi ijoolleen Beeruutu hojjettee ofte gizee achi jiru san Dubaayitti afaan xiqqoo garaagarummaa qaba. Inna biyya ofiitti ammoo Onna barbaadde asutta afaan keeti biyyuma ofii wayyaa waan hunduu biyyuma ofii wajjin bareeddu waan ta'eef osoo gara biyyaatti galtee ganni baay'ee tokko gaarii ture garuu galuu fi paaspoortiin qabdu jedhanii oo galtee fayyaa taatee yaalamtee hin deebi'uu hin dandeesse rakkoon qabu. Egaa waaqayyo obboleettii teenya si haa maaru ganni isiin jenna. Egaa waaqumatu jira waan hundaayyuu isiniin jedha. Egaa Tigeellee immoo dhukkubsatteerti Tigeen immoo maal dhukkubsattee sababiin baay'ee maal jecha nama gannii fi Tigeen gammee irratti ol lolanii qoricha wal nyaachisanii jedhan. Tigeen akkana akkatte ganni hin beeku gani Tigeen akkana akka fakkaate abbaa manaa qabna fakkaate. Egaa obboleewwan keenya dhiiraaf jedhaniiti qorichallee waliif yaadu akkasumas immoo wal ajjeesuuf walitti yaadu wal maraachuu maal faayidaa qaba waan jiru lafa kanaa gatanii deeman innaan beeku ingidii waaqatu beeka waan hundumaayyuu jechuudha. Jara lachuuyyuu amaaru Tigeenis dhukkubsattee egaa mana yaalaa galtee galuu baattee hin beekne. Egaa kanaaf waaqayyo dhukkuba haa fayyisu jennaa
baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf biyya ormaa jechuun biyya boqonnaa ittiin qabne waan ta'eef boqonnaan jiru yoo dhukkubsatanu ani yeroo biyya ormaa hojjedheetti dhugaa isinitti hima guyyaa tokko na dhukkuba jedhee ciiseen beeku na sodaadha jechuudha warra araboota asitti na rukutan jedhee waan hin taane natti yaadan jedhee tasudha yoo na dhukkuballee akkasumatti dhukkubbii kiyya baay'ee akkasumatti deeman jechuudha dhukkubbii kiyya kana baay'eetumani osuma na dhukkuba akka nyaatallee nyaachuu baddu guyyaa bakka waan akkuma nyaatallee na jibbisiisu akkasumatti garuu dhukkubbii akkasumatti baay'atan ittiin hojjedha dhugaa dubbachuudhaaf jalaan ciisu jechuudha bakka maaliif na sodaa akkan nama godhu akkan na godhu erga keessa barayillee jechuudha bakka akkasumatti sodaachaa ture jechuudha guyyaa tokko na dhukkuba jedhee jalaa ciisee hin beeku na dhukkuballee bakka akkanatti yookiin qoricha naa kenna yookiin ammoo iyyuu azim jedheetuma bakka jalaa deema innaa inni ulfaata dhukkubbiin biyya ormaatittis fayyaayyuu qabaatan immoo araboonni nama hin jaalatanii fayyaayyuu qabaatan jechuudha sirriitti hin xaarin isaa 24 hin xaariniif nama hin jaalatan dhukkubsatanii bira ciisanii isa ta'u innaa kana waaqayyoon nama baasu waaqayyo sinaa baasu sinaa fayyisu warra dhukkubsatillee waaqayyoon naa fayyisu egaa ganni illee nagaan gara biyyaatti nu deebisu egaa gaafa biyyatti galte monutos taamama egaa akkasii isiniin jenna maatii keenyatti geellee immoo waaqayyo haa fayyisu tigeellee fayyisee immoo hojiisiisaa deebitu egaa tigeenillee ifa maatii ko Tigeenillee kubsatti mana yaala seenteerti jedhamee jira. Hundaayyuu sinaa fayyisu siniin jedha. Egaa maatii keenya miidiyaa irratti dhugaa dubbachuudhaaf ijji namaatiyyuu gaarii miti. Waa tokko yoo bade miidiyaa irratti of ta'e wanni hunda nimatti naame gaarii miti dhugaa ijoolleen dura jaalala isaan olii qaban adda. Gini erga asumatti balaa irratti jedhan balaa maal akka ta'e nuti hin beeknu balaa gammeeti sababiin irratti lolani kan gammeete soote hin beeknu gammeen isaadha mana maatii qaba jedhamee jira. Egaa maatii keenya waa dhugaa dubbachuudhaaf maaliif dhiirallee yoo ta'e haadha manaa harka qabaatee gateetu malee gurgara haadha manaa isaa duraasan. Kanaaf ijoolleen bakka miidiyaa irratti ol baasanii kaan oliin jedhanii afaan namaatitti ol buusanii kaan bakka wanna baay'ee oliin jedhanii har'a garuu immoo dhukkubsataan jaalalachuudha. Kanaaf waan hundumaa waaqayyo obsa isiniif haa kennu obsa guddaa maaliif bakka namaan kaleecha wajjin nyaatanii guyyaa takka waan asiisaatti xiqqoo namni bakka an tasaasofne hin jiru dogongoree waa tokko ta'e maamii deemu irratti tiitookiif silaa tole tiiteekuma irratti wal ariitan geessanii wajjin haasoftanii intala gaggaatanii garaatti qabatanii garaan udaanuun baatamaa yoo baate waan hundaa asirratti immoo bitan abaluun akkana jedhee abaluun hojii tiitookii innaa kana fakkaata goottaa bunni daffee jira maatii keenya. Guyyaa ayyaana dhugaa qaqqoo deemee deebi'ama baay'ee tokko dhaabee jira gidduu manaasaa jira waan ta'eef boqochuu nan boqodda xiqqoome innaa kanaaf galgala laabii ilumna kaas wajjiin nu eegaa isiniin jira kanaaf koota buna unnaa.